Halaw akkam nagaa jirtu? Naguma akkam. Gaafatamaa kominikeeshinii biiroo Oromiyaa obbo Hayilee Addunyaati. Eenyuati? Ani Siraay Sabaa jedhama. OMN irraa isinii bilbilaa kabajamoo obbo Hayilee Addunyaa. Eshi. Aanaa dharraa irratti yaada gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin jiru dhaga'uu isinii bilbilee uummanni rakkoo hamaa keessa jiraachuu isaa himata. Gama keessaniin wanti nageenya uummataa kabachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamaa jira. Uummanni faannoon dhumaa jirraa jedha. Kana rakkoo akkasii kan uumu finxaaleeyyiidha. Finxaaleeyyiin kun immoo finxaaleeyyii afaan Oromoo dubbattu shanee fi faannoodha kana gochaa jiru. Kana dhaabsisuudhaaf immoo mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira. Uummanni akka jiruun gandoota aanichaa hedduu keessaa buqqa'ee gammoojjii laga jamaa keessatti dararamaa jirra. Dhaabbannee du'a eeggataa jirraa jedhee dubbata. Warri mootummaa ammoo humni waraana mootummaa ammoo isin shanee deeggartu jedhee nu haleeluu jedhani. Gama kanaanoo wanti dubbatte maaltu jira? Akkuma jalqaba sii kaase haleellaa kana kan gaggeesse finxaaleeyyiidha. Finxaaleeyyiin kun immoo afaan Oromoo dubbatus afaan Amaaraa dubbatus farra tokkummaa sabootaati waan ta'eef mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira. Bakkoota baay'eettis tarkaanfiin ciccimaan irratti fudhatamaa jira. Kana cimsinee itti fufnaa jechaadha. Kana innaa goonu shanee irrattis tarkaanfii fudhanna. Finxaaleeyyii afaan Amaaraa dubbatanii irrattis fudhanna. Kanaaf nageenya uummataa kabachiisuudhaaf hojjetamaa jira. Obni Finxaalessi faannoo naannoo Amaaraa kun aanaan dharraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jalatti deebi'uu qabdi jedhee socho'aa jira. Bal'innaanis miidiyaa hawaasaa irratti dhaadannoo akkana jedhu dhageessisa. Gama kanaanoo sarbama daangaa Oromiyaa kabachiisuuf gama keessaniin tarkaanfiin fudhatamaa jiru. Finxaaleeyyii waan barbaade jechuu danda'an inni jedheef ta'a jechuu otoo hin ta'in kun waan yaadamuu miti jechaadha. Namoota qalamaa jiru hoo kan miidiyaa hawaasaa irratti maxxanaa jiru kana argitanii jirtu? Kaayyoon finxaaleeyyii kanuma baramma namoota nagaa irratti xiyyeeffachuudha. Finxaaleeyyii afaannoo finxaaleessa faannoo qofa otoo hin ta'in shaneenis nama qalaa ture jechaadha. Isa kana kan shaneen qalus kan finxaaleeyyiin qales lammanuun balaaleffannaa lamman irratti tarkaanfii fudhanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna nageenyaa naannoo sanitti bobbaasee hagammaa nagaa nu kabachiise takka hin qabu. Dhumaati jirra jedha uummanni kan isin himatu. Amma ammoo isin nageenya kabachiisuuf hojii bal'aa hojjetaa jirra jettu. Garuu uummanni kun waggaa 3 oli kan faannoo fi humnoota garaagaraatiin inni dhumaa jiru. Hanga ammaatti akkamitti nageenya uummataa kabajamuu dhabe? Darbee darbanii waan akkasii uumamuu hin danda'a. Kana jechaan garuu humna mootummaatii oole jechuu miti. Amma humni nageenyaa naannoo sanitti bobbaafamee jira. Tureera ammayyuu jira, humni siin jira. Tarkaanfii fudhachaa jira jechaadha. Fakkeenyaaf magaalaa Gundoo Masqaliin ala gandoonni jiran garri caaluu humna kanaan to'atamee akka jirudha kan dubbatu hawaasni. Sababa kanaan qe'ee qabeenya keenyarraa buqqaanee gammoojjii laga jamaa fi holqa keessatti baqannee jirraa jira uummanni kan himatu. Garuu humni nageenyaa naannichatti bobba'ee jiraa jettu isinii kuni wal hin dha'u. Humni jira, humni tarkaanfii fudhataa jira. Qaamota rakkoo uuman irratti tarkaanfii fudhatamaa jira. Shaneen isin jira. Shaneedha jalqaba kan uummata irraa qawwee hiikee uummata diinaaf saaxile shaneedha. Lamman isaanii irrattuu tarkaanfii fudhachaa jira. Garuu hanga ammaatti uummanni kan himatu qaama isin shanee jettan kana osoo hin taane waraana faannoo kan daangaa cabsee daangaa Oromiyaa sarbee dhufeetu aanaa dharraa mootummaa naannoo Amaaraa jala galchina. Aanaan dharraa bulchiinsa kenna jedhanii waraana nurratti bananii jedhaniiti kan uummanni himatan. Shaneen jalqaba uummata irraa meeshaa hiiktee jalqabni diinni tokkoffaayyuu shaneedha. Diina uummata meeshaa irraa hiikee diinaaf saaxile shaneedha. Faannoon immoo humni finxaalessaati akkasuma uummata irratti rakkoo geessiseera. Rakkoo humnoonni finxaaleeyyii kun lammanuu uummata nagaa irratti raawwatan kan immoo qolachuuf mootummaan tattaaffii bal'aa hawaasa hirmaachisee hojjetaa jira. Kana tarkaanfii nu fudhachaa jiru. Qaamonni nageenyaa yookaan ammoo qaamonni bulchiinsaa aanaa dharraa humna finxaalessa faannoo wajjin hojjetaa jiru jedha uummanni kallattiidhaan. Fakkeenyaaf bulchaa aanichaa kan turani obbo Shibaashii Ayyaloo fa'a isaan wajjin hariiroo uummatee uummatarraa hidhannoo hiiksisee uummata ficcisiisaa ture jedhan. Waan kana quba qabdu? Qorannoon akka kanaan jiru. Garuu uummanni irra deddeebi'ee dhimma kana himataa jira. Qorannoo akkasii hin qabnu nuuni finxaaleeyyiin jamaanis kan afaan Oromoo dubbatus kan afaan Amaaraa dubbatus kaayyoon isaanii guddaan hawaasa nagaa irratti xiyyeeffachuudha wanta ta'eef kanaaf hawaasni Oromoo bal'aa fi hawaasni Oromoo Amaaraas immoo waliin ta'eetu humnoota finxaaleeyyii lamman kana irratti kan qabsaa'aa jiru waan ta'eef mootummaanis nagaa uummataa deebisuudhaaf bal'inaan irratti hojjetaa jira. Kanatu jira. Aanaa dharraa keessaa gandoonni bulchiinsa keessan jala jiru meeqa?
quba qabdu. Gandoonni hundumtuu bulchiinsa keenya jala jiran finxaaleeyyiin darbitee rakkoo uumuu dandeessi. Garuu hawaasni kan jedhu magaalaa gundoo masqaliin ala gandoonni hundi jechuun sadarkaa danda'amutti humna kanaan qabamee jira jedha. Anatu bulchaa jira bara anatti sittimaa jiran. Anillee yaaduma hawaasarraa fudhadheeniin isin gaafachuu jira. Kanaafuu gandoon seenanii bakkoota bobbiin humnoota nageenya ilaalanii bakka tokkotti rakkoo uumuudhaan kanas gandi isaanii qabamee jiru. Ayyee yaadanaa kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa Obbo Haayidoo Addunyaa. Ayyee galatoome.